Paandi. Paundi da. Euro. Wajah deh baka Europea atau Euro da. Euro lupa gosh. Euro jedhan sani Euro miliyan atau kofi shilingi. Baay'ee jabduudha jechuudha. Baay'ee. Amma bakka xiyyiitiin odoo tokko fameen seen. Am asuma taa'ee. Jaalaluma isaan sinii qaban mul'isa malee. Malee. Malaman tabakala re'ee kana asii qabadhe kasala qabadhe asii Jarmanii jetta. Kasalli sin naqaa. Hin naqa. Amma Jarmanii fa'aatti ture torbaan darbe sani. Jarmanii ture Jarmanii kasala achi geessee fi. Feestaalii moo kumtaalaan geessitu gaa? Maal taate dooniyaadha. Hin jiru. Bakka gaafa dhaqu ammoo laalka warri biyya Xaaliyaanii kun akkas kala baandiraa isaanii qabatanii awla wallabaa akkanatti awla wallabaa. Isin eegu. Minxaafii diimaa maal fakkaatu? Ka irratti laalka. Rukutuu qabaa ka jedhuudha. Ani uf hin beeku gaafa laalka damiin kiyya bakka hin fassasee damiin kiyya hin fassasee. Namni sin duukaan turre yeroo sana. Hin turre. Qofaa turtanii. Ujuu bakka laalka wattaaddara kiyya shammuu akkas bakka xiyyiitiin rukutanii. Warra isin jalatti waamamu. Kan marra'u isaan rukutan. Obboleessa kiyya. Ani damiin nafallee akkasitti beektaa laalka bakka. Bakka damiin nafalleetuma isheetuma keessaa bee rukutee akkasitti ana mata rayyasiin bira qoma kana na rukute. Hagammaan jira laa godaanis ni isaa bira xabaasaan. Akkasitti obboleessa kiyya gaafa dhaquu akkasiin na qabanii maan na godhanii ani bakka damiin kun damiin fassasee bakka laali raasii kiyyan saate raasii kiyya saateen kufee lafattiin tan kabaallalee bakka warri kenna immoo ijoolleen tiin fiigichaan gaafa dhufan bakka lafa na godhatanii. Maal ka maqaan isaa maal jettan kan awwasan beektaa ilaal kaateenaa jedha. Kaateenaa kana harkaan miila maal godhanii kun bakka jabdanyaa naan jedhanii helikoophtarri irratti ilaalan jirti. Helikoophtarii lolaa isirratti narraasanii naan deeman gara Xaaliyaanii. Isin fudhatanii gara sitti fudhatanii jechuudha. Naan deeman gaafa naan deemanii ka duras hin jedhe xajjituuni hin jirti ka. Xajjituuni xoorii kana jabduudha. Asiyaa geessaas hin jedha ka obboleessa kiyya. Asiyaa gaa kibra mangistii kanan fagaata. Baay'ee ol ka'ee jira. Xooriidhaan laalka. Xoorii maan darbatte. Sansalaata sana harkarraa na kuttee lafa na buufte. Xoorii marraa asii darbatte. Lafa na buuftee akkasii dhuftee fardaan dhuftee laalka lafarra na wottotaa fudhattee asii naan seente anillee asii xooraayilochi asoota finfinnee jira. Akka ammaa kanaa miti xooraayilochi baay'ee guddaa ture. Lafti ammoo latti kan jedhe beektaa meedaa latti kan jedhee achittiidha. Amma babbadeera. Amma babbadee maalaan lafti maaltu jira itti jiru mareetiin. Bakka latti kan jedhe kana achitti guyyaan ilaalika. Onni ilaal onni amma. Maali kun namni nama naa kana siin bahe gaafa siin bahe. Onni nama durii ilaalka libbiin isaanii libbee miti. Akkasitti ammoo namni baranaati qusuliin takka miiloroo taate ji'a lama dhibama. An guyyaa sadii bulle. Waggaa tokko ciisa. Akkasi kaa dhugaadhaan. Ani guyyaa sadii akkas ciisee laalka ofumaa fodhoo illee. Ufii hodhee of keessaa harkuma kootiin of keessaa baasee maal godhee bakka guyyaa sadii achi ciisee guyyaa sadii booda ammallee mangistii wajjin mari'annee deemu malee jedheen guyyaa sadii booda bakka wanta akka natti fakkaanne guyyaa sadii booda hin deemne bakka xooriitti deebi'e guyyaa sadaffaatis gurbicha mata rayyasiin na rukute isaa maal godhee beektaa? Ammas deebitanii malaxxanii. Hin deebi'ee dhaqee ijoollee asii laal mangistii irraa adaraa tarakkabee achi jira bara ijoollee sanii eentu naa eegaka. Namni atabba waan hin jirre. Gaatummaa kan qabu. Ana kaala. Alaafinnati anatu fudhatee mucaa kiyyaa. Akkasitti hin tamallasee deebi'e. Tamallasee achumatti hin deebi'ee gara adawaa keessatti gaara guddaa tokkotu jira. Achi gubbaa dhaabadhee gurbichaa si ilaalka mata rayyasiin rukute san ka dhaabadhee xiitii takkumaan kaa itti godhu dhiisika. Asiin kamatte asiin baase asiin matta'ee. Kun onnee isin keessa jiruu fi jabina isin qabdan kan agarsiisu jechuudha. Gabaabumatti. Anna akkasii jedhee macarrasha irratti isa gaafa jeefnu
Cimaa ture jechuudha. Baay'ee cimaa ilaalka. Isin irratti kan xiyyeeffannaa godhanii. Guddaadha. Warri keenya gara kaabaallee warra lixaan jiranillee isaanillee kun halkan guutuu. Isin ilaalee hundumtuutti duule jechuudha walii galee. Gaafan argu laal bakka damiin isaanii hin falla'ee bakka simmeetii isaanii tokko xaaxaruu dadhabanii isaanii yanoo xayyituu kan jettu san na dibdiin tallattii san seenaa isii deddeebiin haasa'a. Gaafa xoorii kana darbattee laal xoorii kana fitte xoorii jaamu torba qabattee deemtu xooricha kana fitte. Isheen eeboodhumaan jechuudha. Eeboo xoorii jenna kanuti. Eeboo kana ilaalka eeboo kana darbattee nama jaajjira nama tokko immoo nama torba ture isheen xoorii jaa qabattee deemtee warri xaaliyaanii nama torbatu ture nama jaa ilaalle ka xoorii kana darbattee ajjeeftee maal gooti macarrasha irratti tokkichitti rafe ka tokkichi kilaashii qabateetti dhufe. As gaafa akkana ilaalka akkanatti zorri jettu homtuu hin jiru. Gamana zorri jetti homtuu hin jiru. Ilaalti hin jiru. Gaafa of duuba midhattullee hin jiru. Ijoolleen teennaa xooriin keenya bakka biraa deeman. Bakka biraa adagaan uumame jedhamee. Akkuma carraa ta'ee gaafa gamas achi ilaaltu dhakaa diimaa maal fakkaattu jira. Isheetu ilaala jechuudha. Qofaa ishee waan taateef. Kophaa ishee. Gaduma jettee dhakaa kana fuutee gurbichi ilaa akkanatti qabaabbalee rukutuudha. Ishee rukutuu. Dhakaa kana deemtee ilaalaa dhakaa kana fuutee ayyaan abbaa kiyyaa jette. Abdaariin abbaa kiyyaa ayyaan abbaa kiyyaa si haa nyaatu gaafa asuma itti gallakkistu gurbicha ilaalka asuma laal maajiraatii isaa kan gaafa gootu achumatti ilaala achuma zarrarame kana faajtu jira dhakaadhaan xaaliyaanii biyya galchine nuti. Nama dhiba baay'ee. Dhakaadhaan laasan salaati nurra xoorii jeettee nurra kuttee achirraa buuftee xajituun seenaa meeqatu jira seenaan hin dubbatan biyya kana keessa. Utuun bara sana jiraadhe kan jedhu baay'ee amma dhaloota baranaa kanaaf oolaaltee hin jiru ko amma tuuliddii ammaa kun hin jirudha. Nulfaata. Afaanumatu xinnoo ishee nurra ba'e miti amma maali. Amma dabalatee egaa keessaa isaaf hin baasu. Dhugaadha. Egaa samaan goon qabnu. Kana fakkaataa taarikiin xaaliyaanii wajjin turree achi amma warra xaaliyaanii maalii kana bakka taarikii kiyya dhagaanii achi daalka bishaan kana fa'aa bakka amna ergamu argitee kan. Wadaajii cimaa taatanii. Wadaajii cimaa dhufee na gaafata. Anis xaaliyaanii torbaan sadii ji'a tokkotti ilaalka re'ee kana qabadhee kasala kana qabadhee. Asii fudhattanii daa'imman tiyyiin guuradhee dhaqee achitti ilaalka baradoo jira achi baradoo jira. Maali zaafiin kunniin faalleen jira akkasuma akka bakka dajjaasuma akka itti na jaalatu akka itti bakka ala yelibbilibbiidha bakka teennee ka dubbannu anaaf yelibbilibbii. Bu'aan kanaa cimina keessanii wali wanta dhugaadha. Keeppii kanallee amma torbaan darbiita achi ilaa erge jarmaniidhaan. Qorraadhaa xiqqoo ani beektaa gaafa zinaabiin isii jalqabeera. Zinaabiin kunillee zannabaa jira jedhee keeppii kana maal jettanii. Maal poostaa beetii maal jedhan tokko jira. Ministirii kana agartee ka ministirichi kuni amma biyya Jaarmaaniititti maali birrii isaanii beekuma ka paawundii yuuroo waa jedhe bakka Yuuroopiyaa ta'uu yuuroo yuuroo jedhan sanii yuuroo miliyoona tokkoo fi shilingii. Baay'ee jabduudha jechuudha. Baay'ee. Amma bakka xiyyiitiin odoo tokkofamee seen. Amma asuma taa'ee. Jaalaluma isaan sinii qaban mul'isa malee. Maali. Namni namanu. Baay'ee fikiriidha kun. Bakka alaal bakka akka fiilee. Anuu namanu malee. Dhugaadha. Maala manta bakka alaal re'ee kana asii qabadhe kasala qabadhe asii Jaarmaanii jettaa. Kasalli sin naqaa. Hin naqaa. Amma Jaarmaanii fa'aatti ture torbaan darbeessanii. Jaarmaanii ture Jaarmaanii kasala achi geessee fi. Feestaalii moo kumtaalaan geessitu gaa. Maal taate dooniyaadha. Hin jiru. Bakka gaafa dhaqu ammoo ilaalka warri biyya xaaliyaanii kun akkas kala baandiraa isaanii qabatanii awla wallabaa akkanatti awla wallabaa. Isin eegu. Minxaafii diimaa maal fakkaatu? Ka irratti ilaalka irratti nyaata nyaatan akka itti ilaala akka itti bareedu. Maali muummee miti ministeera amma kana simatamu qaba. Maal mangistiin biyya hin simatamu mangistiidha. Bakka yaalika warri xaaliyaanii jedhanii librittoo nyaata jedhamu tokko jira nyaata amma asitti maal cuukkoo. Nyaata aadaa akka nyaata aadaa. Qororsaa. Si marqa jedhan kanaadha achitti librottoo jedhamu nyaata aadaa bakka gaafa ingidaan nama kabajamaan gaafa dhaqu ingidaan jabaan ingidaan
Ingidaani kabbaadiin gaafa dhufe librattoodha kan nyaatu. Eenyullee nyaatu. Isa dhiyaataa jechuudha. Inde mangistaata durii keessa warroonni kinoo mangistaata hin jira abbaan lafaa biyya sanii akka isaan baala mareetiin nyaata jedhan. Baala mareetiin malee eenyu namnummaanii kasi zimbiloon hin nyaatu. Kanan naa qophaa'a. Baay'ee nama jaboodha sini. Egaa waa'ee keessan baay'ee nutti himtaniitu akka odeeffannoo qabnutti isaa ta'u. Isin wanti isin lolli isin keessatti hirmaatanii iyyuu hin jiru. Achi as kan Xaaliyaan sana darbee Ogaadeenis tureera. Asiin Somaaleenis tureera. Wantoota kanarratti hirmaattaniitu waan jedhamu nageenya darbee immoo qabeenyaa keessan faaliistanii faa lola kanarratti hirmaachaa turtan jedhanii abbaa lafaa isin jedhamtu jedhanii kana hundumaa dhiistanii namootaaf faa hirtanii namoota rakkatoo waamtanii faa hirtanii lafa kanarraa hirtanii faa gara lolaatti bobbaatu. Dhugaadha. Mee isa kanas hordoftoonni keenya gadi fageenyaan hamma tokko afaan keessan irra yoo dhagaan jennee barbaanne. Maal si fakkaate? Lafichi dhiisika. Bakka abbaa mareetiidha. Abbaa mareetiidhaan nuti asii Finfinnee kana duuchaan kenna ture. Kenna Finfinneenii dhiyeessiga lafti kenna dhakaa darbatte keessaan baatu asii immoo gurbichi dura siin jedhe sun daajjaasmachi akka Xaaliyaanii suni laarka helikoophtarii tokko naa kennee lafa kiyya helikoophteriidhaan deemnaa maali xeefis maal ta'e helikoophteriin facaaf. Duuchaan Finfinneen kun amma kinoo hin beeku gaafa ichi dhaxxee gaafattee maali birbirsa gooroo jettee. Birbirsi gooroo eessa siin jedhanii maqaa eenyuti kun maqaa namaati siin jedhan amma yoo kenna ka turee maal gootarree helikoophteriin facaasa laficha deemsa waggaa tokkooti duuchammaa Finfinnee kuni kenna baqa mareetiin kiyya turee abbaa lafaanaan jedhanii dhufanii jalatti sagadanii. Maal siin jedha kan mucaa koo hadha kinuu seenaan jijjiiramee yoo machillee dhandhuu hin beennu ka lafallee maqam isaallee hin beennu hadha. Hin beennu bakka lafa kana kaa warroonni kinuu laali kaa warri kunii waa hin qabne maal jedhan hin dhufti ka biyya adda addaatirraa asuma biyyuma tana keessa hin dhufti isaanii akka faaffalee bakka isa akka faaffalee. Gaafa kennuuf laal akkanumatti jimlaan akkasitti kenna. Jimlaan kennaafi. Jimlamaa itti kennaa. Bakka laal kan hunduu bakka yenee bixeen hunduun dhufaa hin fudhata lafa kiyya qotataa. Bakka laal kabtii kiyya baay'eetu jira kabtii dhiisika kabtii kan gaafa dhiisi. Ximmaadii gara hin beeku warra lakkoofsan gara 5,500 jedhan 5,500dha. 5,500 qaba. Lafa akkasitti bakka mareeti kana ilaalee dhufti. Qumxaa fa'aa akkas uffattee dhufti. Piistaalii qabattee dhuftee na bira akkasitti. Bakka hin kennaafi. Nu malaadhaafi. Maal gootarree haadha kinoo? Keessanii miti jetti kaa. Baadaan takka haa jettu. Mucaa koo haa jettu. Garuu mareetiin kiyyuma. Kennuma. Haadhallee mareetiin kiyyuma. Abbaan la mareetii kana anu eenyullee miti maaliif baadaa biyya dhuftee hadheen gaddatti laadhaadha sin beeku waliin beeknu waliin beektanii mareetii hojjetti garuu akkasii miti dhugaan abbaan barbaaddee awurraatu malee mareetiin ammallee kiyyuu maaliif maqaa kanallee maaliif haa azuuranii abbaan barbaadee haa azuuru Angaruu haadhallee akka itti beeku mareetiin kun kiyyumaaf kan keeti. Isin ammoo warri garaa isinii miidiyaa kanatti qabatanii deemtan jabaadhaa. Wajjadhaa. Mareetii kana wajjin taanee gara abbaatti deebisuu qabna. Kanuma dhaamsi koo. Engaddaa nama gargaarree jirra. Garaan keenya badhaadha. Bakka baay'ee akkas bakka saffii waan ta'eef uummata kennee akkasii dhufan rakkatanii dhufanii kennee fi garuu eenyullee irraan fudhatu eenyutti illee hin taane kiyyuma keedumas keenyumas ta'a.
keenyumas. Kanuma jechuu barbaada isinillee bakka jajjabaadha. Mareetii kana abbaa lafaatiif deebisaa. Kana dhaamsi ko. Kana dhaamsi ko mucaa ko. Ulfaadhaan siniin jedha. Ammas dabalataan wanti akkasin nu ibsitan barbaadu. Qabeenya keessan bal'aadha jedhu lafa kana malee kara qarshiin isaa ta'uu, kara horii lubbuu qabeessaan isaa ta'uu, kara biqiltoota garaagaraa isaa ta'uu, wantoota garaagaraatiin qabeenyaadhaan beekamtii qabdu ishee kana irratti mee xinnoo ishee hubannoo akka nuu laattan barbaanne waa'ee qabeenyaa keessanii mee xinnoo ishee akkatti nu dabaltan. Ilma ko. Seenaan taani maali? Qabeenyi kiyyaasi nibratii baay'eedha. Baay'eedha bakka ilaalkaasi makiinaa kana gara makiinaa 50,000. Lafti akkuma durasiin jedhe kaa waa'ee mareetii kanan kaasuanii gara kabtii kana ilaalka kabtii kana kanatti watatiin allabamu kunniin dhiisi. Hin dubbadhu kan. Akkasii ilaalka miidhaa tokkotu jira miidhatti bahee akkasii ilaalka la insirattoo waraabee aannan kana akkasii nama baasaa ture kara deemtu horra karaa deemuu dadhabuu taa'u kanan jiraami. Isaanitti ilaalka aannan kana ilaala akkasitti ilaala. Akkasii dhugan ka inuma keenya amma kina uummanni bishaan nama dhoowwata ka mana akkasii laman galchuu. Ijoollee illee baay'een qaba. Haadha manaa koo taangafaan jirti shaggee birraatu jedhamti. San booda ani beeku ijoollee tiyyaallee bakka quxuriisiin beeku. Baay'ee qaba. Baay'eedha an kana mudate keessaa gaaf tokko asii osoo laguma asii garuma wambaraa kan akkan ol ba'uudhaa fi osoo deemu hin jirti bishaan akka wanzii takka. Osoo wanzii sana akkas qaxxaamuru jiru laal kana addaallate. Dingaay irra jedhin addaallate gaafa seenu gurbichi xiqqaan tokko xiqqaadha bakka akka zallaleetumaan waanaa kan akkas jedhee keessaa gottoteetu mana baasee gurbaa galatoomii rabbi si haa kennu jedhee gaafa jedhee ilaalka si farankaa kana si yoo itti kennuuf deemu hin fudhadhu abbaa naan ka'eennuti jedheen. Maal qalladaa jirta moo abbaa mucaa maka hin beeknu ijoolleen kee ma'aati maali abbaa ati abbaa kiyyaa kan keeti be tolee gudoo. Cimoona. Tolee gudoo. Kaadha manaa eenyu jenna haadha manaa 18ffaa. Haadha warraa keessan 18ffaa yaadate inde ana waliin beeku garuu jedheeni haadha manaa 18 qabuyyuu mucaa sanirraa dhagee hin beeku ma'aati horiinii ma'aati akkasitti bakka ilaalka mana dhiisi mana ilaala akkasuma takkalaa baabura dhiisi baabura warroota ilaalka akkanumatti tola itti akkasitti itti daasifatu. Bakka homaan jedhu maaltu jira riyaadha kinu harka duwwattaaf nee akkas turre duraan kaa bakka maqaan kiyya osoo amma ilaalka gaafa achi dhufa amma asii amma finfinnee kana gaafa deemtu amma yeroo ammaa gaafa deemtu dhiphataa deemta cinqatii keessa galtee deemta saqaqanii keessa bakka bulchuun jiru akkasiimi durii gaafa namni bakka abbaan barbaadde yoo ta'u mana isaanii dhaqaa jedhamanii hin dhiphatu. Afameetuma jira algaan kun algama kun afameetuma jira alga bakka oluma seenaniituma kam jirtu bakka manuma algaa oluma seenaniituma ciisaa achitti aannan dhufaa fi dammiin jira ganamaa aannan bakka akkuma zinaabii kana kan zannaba beektaa. Loon koo beeku bakka namatu loon kan keessa deemaa jira naan jedha loonni kiyyaa ta'uu haadhiisuu beeku quxurii isaanii kana qabatu kana. Maal goota riyaadha? Inni akkanatti hafni ka keessaa nu baafatte alagaa. Kanas hin jedhamu caako qabeenya kana fakkaata. Haa ta'u gaa lubbuudhaan jiraachuun iyyuu wanta guddaadha. Mee amma baga har'a geessan siniin jenna lubbuudhaan iyyuu jiraatanii har'a maalirra jirtu jechuun haalli jireenya keessan kanarraa maal fakkaatame isa kanas tuutti nu dabaltanii. Murteessaan immoo har'a jiraachuudha wanta ta'eef jireenya har'a keessa jirtanii utuu nutti himtanii siniin jenna.
Ay mucaako. Xaaliyaanii biyya galchinee Ogaadeenicha illee akkas goonee uummata meeqa qallabnee waaqa kan fafaa baafnee maal goonee har'a hin akkuma argitu kan. Kan amma gurbicha olnoo kiyyaa santu na ergee. Kanallee akkuma sitti mee namicha xaaliyaanii dajjaasmachii isaadha isaantu achi na gargaaraa jira. Malee uummanni jagnaa ofii hin yaadatu. Sirrii miti uummanni kun sirrii miti. Amma laalka amma uummanummaan keenya kuni ani seenaa kana hundaa hojjetee namni zoor jedhee eessa jira maal nyaataa fayyaan isaa hoo maali dhiisi amma nu bar qarshii miti ana kana rakkise maalumarra jira fayyaan isaa maal fakkaata. Isin hubachuu. Xeenaa kiyya namni na hubatu hin jiru. Kophaa koo kun akkuma na agartu. Loonii akkasitti uummataa kanaaf laadhee hootatii kana akkasitti obaasee damu. Amma namnummaa akka ofirra garagaree na ilaalu hin jiru. Mucaa kiyya. Mee yoo qaamuma dhimmi ilaallatutti dhudhunaa dabarsite. Bakka manumatti bakka duufan kophaa kiyya jira. Kana ulataan kiyyaa kama tarayyasiin na rukute ani kana yaa uummata kiyyaa akkuma argitu kana nyaata asii warri goora beetii kiyya tokko hin jira isaantu naa keessa. Waan nyaadhu hin qabu xeenaan kiyya illee sirrii hin jiru. Manuma kanatti kophaa kiyya duudha daama xiqqii takkattu tureesiidha. Akkuma argitu kana keessan jira nagaafadhaa koota jabaa keessan jabeeffadhaa. Jabaa ofii abbatu jabeessaa. Sirriidha. Xaaliyaanii miti kan namaa jabeessu jedhiitti naayi. Hin darbaa miti amma kun. Sirriitti. Hin darbaa. Hizbii biran gaa. Hundumaa. Hizbii biran gaa. Hin dhagaa. Kanuma isiniin jedha. Kanuma. Quba na qabaadhaa. Xeenaan kiyya shaggaa miti. Ammas Qiddis Goorgisii jedhutu jira si manni haala. Isaanii kanii waraqataa nuudhaanii akkaan taakkamu. Akkaan taakkamu naa barreessanii nama shaggaadha rabbi isaa kennu dooftorii eenyu jedhani dajanii maal jedhani beekta. Isatu na yaalchisaa ture rabbummaan isaa kennu anamma bakka na gaafadhaa uummata kiyyaa. Jabaa keessan barbaadadha. Quba ol qabaadha. Kanuman jedha. Maallaqaa miti ani. Xeenaa kiyya koota na gaafadha kanu bakka. Kanuman jedha. Egaa gaaffii isinitti baay'isnee isin dadhabsiisneerra. Akka uummatattis hordoftoota keenyattis gaaffii hin taanetti ijoollee baay'ee qabdu isin ijoollee baay'ee qabdan kana keessaa namni tokko illee kan sin hubatu hin jiru moo biyya keessa moo bakkee jiru moo maalirra jiru isaan akkamitti isaan qofaatti sin dhiisanii moo jarri kun akkamittiin qofaatti sin gatanii ijoollee hamma kana qabdu sin moo maalirra jiru ijoolleen kun isa kana yoo ijoollee baay'een qaba. Baay'een isaanii asin jiranii yeroo wannoo san xaaliyaanii faa gaggalanii kuni ingilizii badee tana sifti hafte illee koo bakkuma taane turte anillee ijoollee kiyya baay'ee waan baay'atanii fi bakki isaan oolanillee an quba hin qabu. Hin beeku hin tokko xaaxabu baay'eedha beektaa. Isaanii asiin badanii kunis jedhanii ijoollee wajjin badee kuni lagatu nyaate jedhan kaan. Lagatu nyaate jedhanii kun ammoo dara deeme jedhanii intala takka bilchaatas jirti amma. isin bira jechuudha. Isinis asi gara fagaata biyyi suni achi hojjetti. Isinis manuma mangistii keessa hojjetti. Isheedha hundoom dhufee akkasii na xayyaqu. Isumatu na xayyaqa. Isuma na xayyaqa kuwwanii baqa quba nan qabani kuwwanis isima intala gaarii shaggaadha rabbinaa kennee isitu dhufee na xayyaqa. As doktorii inu yadda janee sabiri na barsiiftee maal isumatu na hubata isuma na naanna'aa. Kanumatu jira. Haa ta'u gaa waan baay'ee
Egaa irra lubbuudhaan irra geessanii ijaan sin arguun keenya wanta guddaadha. Inni uumaan keenya gaa inni irraan sin ga'e ammayyuu maqaan isaa galatamu jenne bara itti aanuufis immoo gaa uumamatti sin laanne egaa umuriin keessan dheeratu sin jenna waan jennu hin qabnu. Amiin. Amiin. Yoomiyyuu taanaan immoo inni dhufnee sin hubannaa namoonni nu hordofaa turanis namoota kaaninis waan itti hiran yookiin immoo odeeffannoo kennanii fi nama akkasii jabaa akkasii nama cimaa akkasii biyya keenyaaf saba keenyaaf kan baasii akkasii baase gatii akkasii baase qabeenya akkasii dhiisanii lubbuudhaan har'a ga'uun keessanii wanta guddaadha nuuf jechuudha. Kanaaf egaa hunduma keenya immoo harka uumaa harka keessa waan jiruu fi ammayyuu umuriin keessan nuuf haa dheeratu jennaa waan baay'ee isinirraa hubanne waa'ee onnummaa waa'ee jabinaa waa'ee jaalala lammii ofii waa'ee jaalala biyya ofii. Isinis egaa waan nu simattanii mana keessanitti nu kabajanii yaada keessan nuuf laattanis maqaa hordoftoota keenyaatti daawwattoota baay'ee ulfaadhaa isiniin jenna galatooma isiniin jenna. Galatoomatis mucaa kiyya galatooma. Umuriin nu dheeradhaa isiniin jenna. Galatoomatis mucaa kiyya galatooma. Umuriin nu dheeradhaa isiniin jenna.